Daawwattoota keenya Oromoo akkamitti kavarii YouTube chaanaalii keessanii akkamitti akka Photoshopidhaan itti qopheessitan viidiyoo qabadhee isiniif dhufeera. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Warreen duraan piroofaayilii akka itti hojjetan ilaalle viidiyoon piroofaayilii itti hojjetame gara olii jira. Isarraa liinkii irra isiniin gahaa daawwachuu dandeessu. Jalqaba Photoshopii kana akkan duraan isinitti himee daawwanlood godhachuu qabdu. Telegram chaanaalii keenya irra jira. Liinkiin isaa gad jalaa isinii kaa'amee jira. Itti aansuun erga daawwanlood gootanii uumaan barbaadu hin bantu. Erga bantaniin booda niwusa jedhu keessa galtu. Niwusa jedhu keessa erga galtanii booda as biratti maqaa kennituufi jalqaba. Maqaa waan hojjetaa jirtan sana. Kanaaf maqaan isaa YouTube cover photo yoo jenne san booda widziin jaraa fi heightiin jaraa yeroo baay'ee fiksiidha. Kanaafuu kan coverii chaanaalii YouTube profiiliin isaa saayiziin isaa widziin isaa 1124 yoo ta'u pikseliidhaan jechuudha. Kun pikselii ta'uu isaa ilaala. Heightiin isaa immoo 576dha. San booda as bira optionii baay'ee jira. Resolutionii isaa akkanumatti ta'a. Kalarii geeddaruu barbaadan as biraa geeddaruu dandeessu. Kalarii RGB akka barbaadan RGB fayyadamuu barbaadenu. Baakgiraawundiin isaa akka barbaadan godhachuu dandeessu. Amma afaan waayitiin fayyadamaadha. Barbaadan black whatever you want. San booda okay jettuuni. Siinii dhufaa jechuudha peejiin duwwaan. Zeddiitti bootanii zoom in zoom out godhuu dandeessu. Erga kun siinii dhufee booda amma fakkeenyaaf assuumzaadhaan amma kan ofii koo kan itti qopheeffadhe akkanatti yoo isin barbaadan immoo kun as beeziitti isin fayyada malee gara barbaadanitti gootanii hojjetachuu dandeessu. Kanaafuu as beezii kana akkamitti akka qophaa'an isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba erga as dhufnee optionii baay'ee qaba as biraa akkuma isin argitanii. Fakkeenyaaf isheen kun leeyeriidha. Leeyerii keenyarra baakgiraawundii qofa qabna jechuudha. Baakgiraawundii keenya kana geeddaruu yoo barbaanne as bira dhufna. Isheen kun isinitti mul'atti as bira jechuudha. Shikkiliif gaafa gootanii solid color kan jettu jirti. Ishee bira deemtu. Baakgiraawundii kana kala amma bilaak waan ta'eef malee geeddaruu gaafa barbaadan fakkeenyaaf ani ishee kootee fakkeessuuf jechadha. Kana fakkaatti as biraa isin kalarii barbaadan filachuu dandeessu. As bira isinii jira jechuudha. Okay gaafa jettan baakgiraawundi kalariin sun isiniif jijjiiramaa jechuudha. Itti aansee immoo akkuma isinitti mul'atu as bira kan jiru tokko imeejiin kun jira. How kan jettu barreeffamni kun jirti. No kan jedhu kun jira. Science and technology kan jedhu jira. Kanaafuu jalqaba akkas goona. Science and technology isheetti waa barreessinu. Science and technology. Science and okay tuni. Okay erga jettanii booda ishii kana move cursorii kanatti dhuftanii erga irratti kiliik gootanii booda control T keyboardii keessan irra tuqa. Control T. San booda move akka barbaadanitti resize godhuuf isin fayyaddi. Resize godhuu dandeessu jechuudha. Kun akka isinitti mul'atu kana. As much as possible centerii irra kaa'adhaa akka ishiin sirriitti fuulduraaf isinitti mul'atu jechuudha. San booda erga akkas gootanii booda as bira kalariin jirti. Okay jedhaanii kalarii bira dhuftu. Kalarii biraa kan barbaadan godhuu dandeessu jechuudha. Ani ammaaf bilaakiin filadhe. Science and technology kan jedhu. San booda waa baay'ee jira as bira amma fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan barreeffamoota kana geeddaruu dandeessu akka barbaadanitti drop down godhaa jechuudha. Akkasinitti toletti geeddaruu dandeessu. Wamaafuu akkanumaan akkanaaf ta'uun barbaade Aljeeriyaan irra fayyadama yeroo baay'ee. Kanaafuu ani isaan fayyadama. Isin akka barbaadanitti geeddarachuu dandeessu.
San booda as bira saayizii teekstii keessanii garaagarummaa gidduu jiru as gidduutti barreessitanii geeddaruu dandeessu. Waan hundasaa as biraa geeddaruu dandeessu jechuudha. Akkasii ta'uu barbaannaan as biraa akka barbaadanitti geeddaruu dandeessu jechuudha. Kan booda ishii kana fixna amma jechuudha. Amma kan kanarra dhufu nu hafu kuniin hafaa jechuudha. Jarreen kuni imeejiidha. Ani imeejii kana daawunlood godheen qaba. Imeejii kana isin immoo imeejii isin barbaachisu daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma imeejii an qabu keessaa jarreen haa fudhadhume. Erga imeejii kana argattanii booda imeejii kana open jettuun keenyaaf imeejii nama tokkosa kana open imeejii kun erga nu dhufee booda gaddiitti goone zoom yoo goone jalqaba ishii kanaanii kat goona paartii amma barbaannu qofarraa jechuudha. Jamboona select and mask goona. Erga achiin deemee booda immoo ishii kana objectiitti select automatically select goona. Erga kun select nuu ta'e booda mask goonee ilaallu gaafa goonu ootti gaafa gootan perfectly amma barbaannu nu baheera jechuudha. Zan okeenne as bira editii jala gallee copy jennaanii achi as bira dhufnaa control V goone paste goona jechuudha. Achi movie goone as bira jirti yoo yaadattu ta'e asii argitanii harka mirgaa irratti saayizii ishee xiqqootti daballa. Achiin okay jennaani kan ishii kanaaf itne ammas ishii hafte sanas hin galchina akkanumatti. Now ishii kanas akkanumatti select gooneetu automatically objectiitti detect waan nu godhuuf maaskii goone haa ilaallu. Surruma jirti jechuudha. Okay inneetu editii jala dhufnee copy goone as finna jechuudha. San booda ishii kanas xiqqoo eegalanatti kennee walqixxeessina. Okay. Ishii dhumaa sana immoo deemnee finna. Ishiin dhumaa